Kitaabni Youth Empowerment for Societal Transformation jedhu Yuunivarsiitiin Harraambee Embaasii Indoneeziyaa Finfinneetti argamu wajjin ta'uun barreeffame eebbifamuun dubbiftootaaf qaqqabeera. Kitaabichi fuulota 149 irratti mata dureewwan 13 jijjiirama hunda galeessa addunyaa dhugoomsuuf barbaachisummaa dargaggoota hirmaachisuu eera. Muuxannoo lafarra jirus qooda. Dargaggoonni mul'ata isaanii milkeessuu fi waa kalaqtoota akka ta'aniif yaadota kakaasan hammateera. Hojii gaggeessaa fi abbaan qabeenyaa Yuunivarsiitii Harraambee obbo Fayyisaa Araarsaa dargaggoota irratti hojjechuu fi isaan jajjabeessuun egeree biyyaa akkasumas addunyaa bu'uura cimaarra kaa'uuf murteessaadha jedhan. Dhimma mootummaatti dhiifnu miti. Dhimmi dargaggoo qaamni hunduu irratti hirmaatee hojjetee dargaggoo funduratti maaltu jira? Funduratti akkamitti dargaggoonni biyya fudhata? Akkamitti biyya bulcha? Akkamitti hooggana? Akkamitti karaa itti agarsiisuun barbaachisaadha. Dargaggeessatti har'a karaa itti agarsiisuun biyya guddisuudha. Biyya gahoomte dhaalchisuudha. Itoophiyaa, Jibuutii fi Gamtaa Afrikaatti ambaasaaddarri Indooneeziyaa Albusriyaa Basnuur gama isaaniitiin haasaa taasisaniin hariiroon biyyoota lamaan gidduu jiru caalatti cimeera jedhan. Kun immoo hojii imbaasii keenyaa qofa osoo hin taane Yuunivarsiitiin Harraambee fi dhaabbileen obbolaasaas sochii taasisaniini jedhan. The relation between Ethiopia and Indonesia never happened stronger and better as of now. It is because of what? Not only because of the embassy of Indonesia in Addis Ababa, but more because of Harraambee University and their partners, not only in Adama, but also in Ethiopia, in Africa, in many other countries in the world. Dhaabbileen barnootaa dargaggoota daandii sirrii agarsiisuu irratti gahee qabu kanumas Harraambeen hojjechaa jiraachuu himan. Dargaggoota hirmaachisuun filannoo osoo hin taane jijjiirama fiduu barbaannaan dirqama akka ta'e ibsan ambaasaadar Albusiiraan. We believe that youth in Indonesia, Ethiopia and other countries including Kenya will become the nation's successors who are competent and ready to face global challenges. There will be a lot of global challenges in coming years. We must provide quality education to our youth. That's why Harraambee University outlined its motto as transforming life through quality education. This is the motto of our beloved university, Harraambee University. Dargaggoonni biyyoota adda addaa addunyaarra jiran kanneen biyyoota fudhachuun jijjiiramaaf geessisan akka ta'anii fi dorgomtoota gochuuf barnoota qulqullina qabu kennuufin barbaachisaadha jennee amanna. Yuunivarsiitiin Harraambees kanuma hubachuun dhaadannoo barnoota qulqullina qabuun jijjiirama hawaasaa fiduu jedhuun dhaloota bocuu irratti argama. Barnootni bu'uura waa hundaati. Education is the foundation upon which dreams are built. Intalli obbo Fayyisaa Araarsaa fi hojii gaggeessituun dhaabbata Hawwii Software Solutions Dubree Hawwii Fayyisaa umrii dardarummaatiin hooggantuu dhaabbataa ta'uushiif gumaacha maatiin ishii fi kaka'umsi dhuunfaan taasifte tolche akka muuxannootti ibsiteerti. Hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Maatiyus Sabbooqaanis saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniiru. Sochii yuunivarsiitichi gama lammiilee ga'umsa qaban horachuu fi dippiloomaasii uummataa irratti taasisuuf galateeffachuun haasaa eegalan. Jijjiirama barbaadamu fiduuf dargaggoota ogummaa qaban baay'isuunii fi hojiitti galchuun barbaachisaa akka ta'e kaasan. Biyya imaanaadhaanii adaraadhaanii abboota keenyarraatii dhaalle dhaloota dhufuutiif biyya badhaati, biyya badhaadhinaan badhaati, biyya tokkummaan keessatti labsamu, biyya jaalalaa, biyya hojjennee keessatti jijjiiramu, biyya aadaan hojii keenya keessatti jijjiiramu, biyya dargaggoonni abdii dhaban osoo hin taane abdii qabaatanitti immoo gammadanii hojjetanii jijjiiraman, of jijjiiran, maatii isaanii jijjiiran, biyya isaanii jijjiiran, biyya isaaniitiif wabii ta'an gochuudhaaf hojjechuu danda'uutii qaba. Hojii uumtoota hedduu horachuun immoo xiyyeeffannoo olaanaan kennamuufii qaba kan jedhan obbo Maatiyus hunduu hirmaachuun tokkoomnee yoo hojjanne kun milkaa'aa jechuun dubbata. Kitaabni Youth Empowerment dargaggoota hangoomsuu jedhu kun gama hundaan gama dinagdeetiin
dinagdeedhaan dargaggoonni hangoomuu qabu. Dinagdeedhaan hangoomuudhaaf carraan hojii bal'inaan uumamuu qaba. Carraa hojii uumuudhaaf dargaggoonni keenya hojii tuffachuu hin qabani. Carraa jirutti fayyadamuu qabu. Aadaan hojii keenya jijjiiramuu qaba. Aadaan qusannoo keenya jijjiiramuutii qaba. Aadaan fayyadama yeroo keessattuu rakkoo guddaan keenya fayyadama yeroo wajjin wal qabatee rakkoo gurguddaa jira waan ta'eef sana fooyyessinee of jijjiiruu danda'uu qabna. Beektota Yuunivarsiitii Harraambee fi Yuunivarsiitota Indooneeziyaa irraa walitti babbahan 17tu kitaabicha barreesse. Kitaabonni Itoophiyaa Duwwaattu Du'a Ambaasaaddar Yuunivarsiitichaan gara afaan Oromoo fi afaan Amaaraatti hiikame akkasumas Quality Thinking in the 21st Century jedhamanis kanneen Yuunivarsiitichi embaasii Indooneeziyaa wajjin ta'uun dubbiftoota biraan gahe keessaa akka ta'an ni yaadatama.